السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتا كينا بقى جراتني سنين جدا. ها أدونا هلا وقرد ما جرجتشون بجاجني مو منت هنقله أنا شت اللي بيجربها تت اللي لو كمان ده ملو كان ده شت والله اسمه دوغاني سنا جايبو في باي ما يدمن به وقرب ما كتين كمن الحمد لله سنرة تعرف عن الردين أنا كسي وريد بحجران لا لا ما قال هندي بسني كرا هندي بسني سبحان الله كران كوني قافو مديوان يا سيدي وكان هنجرو يا ربي يا سلايقا قرا هنو سنت هنمني Asitti sagalee dheeraa tokko waraabee baay'ee asofnee edaaduu keessa jiraan waan akkasitti aga xumuraatitti nu faana turaasiniin jedhamu. Bara sagaleen kun ammoo akkumaan hin jirreeti. Akkumaan hin jirreeti. Bakki kun baankiidha. Iddoo takka eeguu turre jechuudha. Baay'ee takka turre garuu achitti viidiyoo waraabnee mafuunee waa qabdii kennine jechuudha. Yeroon kun immoo yeroo kenninee waa ajajnee galle jechuudha. Ajaja san immoo gaafa baay'ee isinitti agarsiisan isiniin jedha. Waan akkasiitii isiniin jedha buleeyyan kiyya. Meeshaa hedduu bareedaadha. Distii kanallee laalladhaan isiniin jedha. Das isin jedha jedhee abdii qaba. Amma immoo inni kun mana uffataatii isiniin jedha. Mana uffataa kanallee jechuudha buleeyyan kiyya wallaahi hedduu takka jira uffanni isaa kaasa kan babbareeda jira. Shurraabii isin argisiisa jedheetiin hin tureyyuu. Kuni meeqa amma? 3,000 shiiti noo? Shiiti fi darbannoodha isaa? Sunoo? Innis 3,000 diriyaadha. Egaa diriyaan 3,000 jedhanii babbareedatu jira. Isheetiin immoo tiyyuu jechuudha 300 fi 50 jedhaniini. Darbannoo maleedha. Ka darbannoo wajjin immoo soboon gaafanne. Wallaahi inni kun viidiyoo mallitti baay'ee takka bareedayyuu jechuudha. Ka garasii boorri sunillee kun kaasatan ani azragii numan jaaladha binafsii jechuudha. Inni garana jiranatti fakkaatame afachaa. Inni kunillee hedduu takka bareeda jechuudha. Warroonni maatii keessan sabbaraayis godhuu barbaadan haawwatii keessan jechuudha bakka kamittuu isin geessina. Inni garmalee natti bareede isiniin jedhe isa kana jechuudha. Isa kana wallaahi hedduu takka dhugumatti ani bifa kana jaaladhaaf illee ta'u hedduu takka babbareedaa isiniin jedha. Rabbiin nama ofillee uffatee maatii ofillee immoo tiyyuu darabaa sunu haa taasisuu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoon guyyaarraa kana fakkaata. Gurdhaqee jechuudha waa ajajee qabdii wayii kennee achumaaniin natti toleenaan seenee waraabe jechuudha. Ofillee asumaaniin bitatuu ture. Hedduu takka das nama jedha isiniin jedha isinillee yoo isinitti tolee irraa qabaattan xalabadhaa yookaan maatii keessaniif jechuudha. Kaasatan osoo maatii ofii gammachiisanii. Wallaahi ani waan ofii godhadhu irra waan dhukeetiyya gammachiisutu dasna jedha jechuudha. Hedduu namatti tolaa kaasatanii diriyaan kun faashiitillee osoo itti fayyadamanuu jechuudha. Warri gurguddaan diriyaa jaalatanii. Diriyaa fi darbannoo dhedheeraa akkasuma shurraabii jechuudha. Dhugatti ani shurraabii nama geessu fuyyuudhas ittiin agarreen dhume naan jedhanii dakas immoo babbareedatu jira jechuudha. Gaafa maazareen na bira turan yaa rabbi gaaf sana osoo waraabee jiraadhe. Babbareedatu jira isiniin jedha kamu maazarii teennaaf ummaawwan teenna hayyolii kennaaf tahu akkasii amma faa jechuudha garuu gara birra deemaa jira.
qorra kana keessa sobittanii fi qorra keessa hawaastaniin isiniin jedha. Akkasii egaa hordoftoota kiyya warri haarawaa taatan maatii ta'a isaan immoo maatii taatan laayik sheer godhan isiniin jedha koomentii yaada keessan nu kaaya nu jajjabeessan isiniin jedha nutu hamilee waliiti. Baarakallahu fiikum rabbiin barakaa isinii haa godhu. Egaa meeshaalee mana keessallee jechuudha biffee qumsaaxinii algaa soofaa tahee firaasha garagaraallee ajajatuu dandeettaniin isiniin jedha bakka isin jirtanitti isinii ga'uu fi akkasuma dhuftanillee fudhachuu hin dandeettaniin isiniin jedha. Har'ammoo viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee dhufe kana fakkaata obboleeyyan kiyya. Hedduu takka waan das nama jedhu jechuudha. Wallahi soofas tahee meeshaa kamiyyuu bakka barbaadanitti yookaan jechuudha footoo kaaftanii akka barbaadan ergachuu dandeettaniin isiniin jedha. Immoo isa kana haalaaltanii maafi malee filannoo kan kootii miti isiniin jedha. Filannoon immoo kan keessanii gatii bareedaa fi akkasuma jechuudha. Meeshaa sadarkaa tokkoffaadhaan isinii hojjetama jechuudha. Waan akkasaniiti egaa obboleeyyan kiyyaa laayik sheer godhaan isiniin jedha. Algaan hedduu takka bareeda ka maashaallah tabarakallah. Kanuma isaanii isaan fakkaata. Akkasin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Baarakallahu fiikum. Egaa waan ajajnee amma galgalaa heeyyoo obboleeyyan kiyya galaa jirran isiniin jedha. Kinootu amma kaasatanii Adaamaa keessa diiggatu jira miti. Sababa diiggaa kanaa waraabuu dhoorgan wayi silkii tana si harkaa fudhatanii osii darbanii naan jedha arabuun jechuudha. Otuma akkas jedhu aga tokko wawwaraabe akkasin isiniin jedha. Waan bareedallee hin waraabne ofii anillee dhugaa rabbiititti shaaxira miti jechuudha. Viidiyoo akkas kaasatan alatti faayoo waraabuu niin saalfadhaa ofii fuyyuu jechuudha. Namni immoo yeroo isin silkii harkatti qabattanii kaameraa achi qabdan isinuma laala jechuudha wallahi. Waan akkasanitti inshallah rabbi khayrii haa godhu. Amma humaan jedhu dura faa jechuudha wallahi. Garuu ammallee waan tokko osoo hin waraaba jettanii isinitti hin dhiisan nama yoo wahiyyuu waraaba jettanii namni guutuun isin laalaa maan waraabda jedhan jechuudha. Akkasii hima ulfaata garuu biyya keenya kana keessatti jechuudha. Rabbi haalaafisu akkanumatti kan inshallah tittimee namni achi cayaa isin immoo tiyyuu jechuudha laayikii fi sheer koomentii bareeda kennurraa hin ifatina. Hanqinna ilmi namaan dhabu hanqinni jiraatus nutti himaa. Egaa viidiyoon irraa kana fakkaata afwaniin isin.